kanatti nama wayitee yeroo deema abba bilbili abbaan kana hagodhu maal nangette bete keenya nangette wallahi zooni maallaqan fedhani atumti qofti ifeegi lafti baddee jirti yoo siin ajjeesa naan jettee naan jee ture yoo sin nerumne siin ajjeesa abo si ajjeesuru heerumin jeeni amma ni jaarsisiiti jechuudha. Jaarsisiiti miti lakki jaarsisiiti miti ni kan goone fi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني هردفتوني ماتي channel كيا جرتو بقى نغان جراتني إردي بودان بقى غرت channel أنيتو 24 نغان نفتني سنين جتشا نموني channel كيا فارياتا سبسكرايب لايك شير gochuudhaan ماتي نافتا وانتي يرو أنقد ديسو أكايسن برقهو في سنين جتشا har'a viidiyoo baay'ee nama rifachiisuu fi viidiyoo baay'ee tokko namatti gaddi namatti dhagahamu isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Akkuma beekamu obboleettiin keenya guyyaa kaleessaa biyya Saawud Arabiyaa Naajiraanitti duutee awwaalamtee argamtee jedhame irratti obboleessisillee kana gurbaanillee ajjeesee awwaal jedhameellee shakkame kana waan nama gaddisiisu yeroo ammaa kana namni keenya baay'ee tokko garaa walitti jabaatee jira. Dhugaa rabbii keessattuu dhiironni keenya hedduu tokko obboleeyyan keenya dubaraa irratti baay'ee garaa jabaatanii jiranii. Rabbi rahmata nuuf haa godhu. Viidiyoo guutuusaa dhaggeeffadhaatii waan obboleessi jedhullee waan garaa nama nyaatu amma wanti beekamuu qabu amma akka viidiyoo kanarraa hubannutti obboleessi wanni inni jechaa jiru guyyaa muraasa dura ummaa kiyyatti dawwaltee ummaa kiyyaa ni kaana godhii yoo ati natti hin heerumne taate sin ajjeesa naan jedhee natti kakataa jira jettee ummaa kiyyatti himtee jedha obboleessi guyyaa muraasa dura jechuudha. Itti aansee immoo guyyaa 2-3 dura saahibaa isiititti nama dhiiraatitti dawwaltee haala hamaa keessan jira jettee bilbilaa wajjin haasoftee ergantanaati bilbilisii waan bu'u guyyaa kaleessaa immoo duutee siin dhagahee jedha. Baay'ee nama gaddisiisa. Almuhim haqasii rabbiin hin dhiisini rabbiin haqasii haa baasu. Baay'ee nama gaddisiisa. Viidiyoo guutuusaa dhaggeeffadhaatii waliif sheer godhaa. Namni irra deebuudhaan namoonni maatii naaf hin ta'in jirtan chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan irra deebuudhaan anaa dhufu isiniin jecha sabskraayibii fi laayik sheer gochuun dagatina. Ulfaadhaa viidiyoo guutuu wajjiniin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Yaada keessan koomentii irratti barreessaa. kanatti nama wayitee yeroo deema abba bilbili abbaan kana hagodhu maal nangette bete amma akkasitti baatii jaamoo kana addaan bannee hin agarre anis isin agarre feesbuukaas ni jijjiirate bilbilaas ni jijjiirate amma kanatti abo imalarra jira mucaa bilbilee imalarra jira zoonillee quba qabaadhu ankaran deemu jira South Africa karaa Ameerikaa taarifa deemu jira. Sieda boleh South Africa jiru. Akkasitti guyyaa sadii dura amma kun. Amma maallaqan si ergaa ishaamee keenya naan jette wallahi zooni maallaqan fedhani atumti qofti ifeegi lafti baddee jirti yoo rabbi si laaffise ijoollee biratti ol deemu karaa riyaad kana takka karaa damam ol deemi lafti baddee jirti fuutiin baddee. خلاص كويس هذا أي جامد كويس akkasitti amma ganamuma kana halee ganama giseen koo akkana bara zooniin duutee jirti akaramtee jirti naan jette mucoon riyaa jirti ililli eessuma haboo taatiif isin isin. Amma ni jaarsisiiti jechuudha. Jaarsisiiti miti lakki jaarsisiiti miti ni kan goonee fi hin kan hineef miti danganti. Itu kana banta jaalle. Okay. Mutu kana banta. Amma akkasitti amma haati eda ummaan eda maal jette bara kana naan jette turte yooni fi nan heerumne siin ajjeesa naan jee ture yooni fi nan heerumne siin ajjeesa abo si ajjeesuru heerumin jeeni naan jette amma eda. Yaa wada geeffadha. Zoonii yoo nan heerumne siin ajjeesa naan jee. Qo'eet murtubuuto. Amma tun haadha geeffadhu haati tubbuu irra geessi. Haati ta'e dhaggeeffadhu obboleessa kiyyaa rakkoota kan qabu waan feete godhullee dandeessa.
Yaa obboleessa kiyyaati obboleessa kiyyaa rabbi isaa sabbachiisu waan takkan jiru wallaahi zooniin akkasii obboleessi naaf obboleessi. No. Uma takallee Sana miti. baddi isaan jirtu Laaf barra. bita takkaa Abshiraaf jiru. wallaahi lajin Haasa dhaggeeffatu wanni fa'a. wanni si dhufe natti dhuftee jirti. Wallaahi waqasaman billaahi karabbiin gartee zoonii muummee obboleettiteeti wajjin dhalattee harraanni harra jiru boruu goggogaa kan gartee harraanni irra isii goggogee isii laadii ciiftu nu harra addunyaarraa dubbatu ati obboleessii akka taate ansiin beeka. Isii Ati guyyaa maal ati jettee barattee naati? Dhaggeeffadhu. Viidiyoo Aslan ta'e guyyaa viidiyoo ati ta'e ilaalee ture dhaggeeffadhu. Ati barattee maal ati jettee borummaa kaanii? dhayitee isiin buute dalagaarraa. Mana Dhugaadha. Ati maal kiyyaatti jetteen bakka uummata rabbii si kanaan? gammachiise siin jettee. Dhugaadha. Ati maal jetteen uummata kanaan? Ati mee ati du'aa si eeggata wanti si eeggata ati maal jetteen uummata kanaan? Dhagee barra rammusha. Yoo Kaleessa maal jetteen? Kalee gisee viidiyoo waraabaa jiran san maal jetteen? Soon obboleessanii qabdi kamitti hin qabne obboleessisiiti. South Africa jira. Obboleessan qabdu qaanii takka malee. isaanii na diidanii hin jeeyyaa obboleessa kiyya. Yoo amma yoo Naaf siqannuu hin barbaadani dhiisii hin jeen. yoo nuti ka tursiifne taate talaajaa yoo nuti ka mitoota nama awwaale taate talaajaa keessa kaanii anas qadiyyaa na hidhanii si galtee anas qadiyyaa na hidhanii uummata kanallee qadiyyaa hidhanii si galtee bar viidiyoo jira kun amma sirra si jirti viidiyoo bar amma tanuma ummaan tun gartee viidiyoo ta'ummaan tun gartee ta'ummaan tun nama sibira jira amma namni san sibira jira Jamaal Yusuf ni beektaati Jamaal Yusuf nama beektaati nama fagoo miti. Aywa. Jamaal Yusuf nin beeka. Jamaal Yusuf hordaa dur arge ba. Mantaqa takka keessa jirtan Jamaal Yusuf mantaqa takka keessa jirtan Jamaal Yusuf wajjin nama san yaamtee dhaggeeffadhu obboleessa fayya. Jamaal Yusuf kun kam eeyite jira. Duuti rabbi Jamaal Yusuf mantaqa takka keessa jirtan Naajiraan mantaqa takka keessa jirtan sifi Jamaal Yusuf mantaqa takka Wallahi keessa obboleessa kiyya beeku. wallahi Rabbiin duumeeti naamoo fayyada. Aboo kakuun heddummeessina kolkolo. Shaamee akkam akka yaa shaamee Shaamee salaamu alaikum. Shaamee akka Ati goone. obboleessa kiyya. Obboleessa zooniiti obboleessa kiyya wallahi. Garaa kulluun si Shaamee jaa. kun obboleessa Yoo ati illee gartee mufiina qabaatte. Obboleessa Ati wallahi aafooyina lillaa rabbi jecha mufiina qabaatu dhiifamaan siif godha. Si galee rabbii gartee michiyyoo qorii wajji nyaannee gartee isiin sana akira dhageesseemi. Shahadaa ana qabatte saniif jechaan ani waan feetanaan jettu siifan miladha. Garuu immoo yoo gartee sababa kiyyaan taatu taate rabbiin gartee ofiinan bulchini zoonii muummeetiin naamoo fayyisu. Waliigallee bari ani yoo san hin taane ambar immoo wanta kallee amuufii sitti hin sababa qabu kiyyaan ka zoonii dhaggeeffadhu obboleessa fayya Ah. amuufii sitti hin qabu amuufii sitti hin qabu garuu ilmoon tun ilmoo namaati dubaalaa miti si galtee duutullee ani suudi san illee tureen beekaa bar dhaggeeffadhu suudi san tureen beekaa namni nu biratti illee du'ee beeka suudi san illee namoota afur hin ta'e nurratti illee namni akiramee beeka garuu akkaataan isin kalee daleedan sani dhaggeeffadhu akkaataa nillee hin agarreedha yoo ni beeka sodaatan taate gartee yoo ni beeka sodaatan taate bakka san gadhiiftanii suutaatti yaamu qabdan malee gartee ilmoo namaa fuutanii akkamitti dubaalaa geessitanii yoo ka sodaatan taate dhugaa dalagaateetii fi bizinasa keessa sodaatti bakka san dhugaadha haqa qabda yoo ka sodaata taate gartee araba jira fuutee ilmoo namaa akkamitti dabu dubaalaa keessa darbaniituma gaara keessa geessanii awwaalan wanti godhura kallaayyaa san taa'u irroo yaadu yoo rabbi gartee ni galchiif danda'a ni galtee. Okay, shaamee kan Garuu an qadiyyaa dhaggeeffadhu qadiyyaan hidhamaa yoo bakka nu dhufan qadiyyaan hidhamaa jette. Ni galtee. Qadiyyaan nu hidhanii jette. Dhiifama wajjin. Arabtichaa halkan akimaan geessi jeetiin bilbile. Anamma micoon tunni duutee hin beeku. Wallahi isaaniin narraa fuudhee lafa kaa'e. Ijoollee warra biyya teessanidha. Harabbiin na shaayidaa jechuudha. Hakima geessi. Riyaala 3,000 mana naafidii hin jeen. Hakimni zaatan hin jiru jee. Gizee dhufee laalu yaa rabbumaa jiina kootu jeenitiin fidi. Gizee dhufu duutuudhaan aan jee. Duutuu miti fayyaadhaan jeene dakkana taateef fayyite. Si galee? Abada miciyyoon duutuudha. Mushkilaan na dhufaa. Bahaadhaa jee isin michiyyoo asit dhiisaadha. Mootummaan fuutu. Miciyyoon tun edda gartee gana gaggabdee fayyitee numa fayyitii abadan biraa hin deemu. Hanqa boruutti haanu bira teessu yoo boruu gartee isin fayyu baatte mootummaan haa fuutuu hin jeen jechuudha. Si galee? Ayyee mootummaan maan fuusu sirree. Dhageeffadhu haasittiin himaa. Ayyee. Taanii arabtichi kun deemee araba biraa na fidatee dhufe qawweedhaan. Obboleeyyan kiyiniin kijiba dhala. Ammaan tana. Obboleeyyan barra geeffadhu maan dhumee ta'a amma wanta kan siima wanta kan siima. Yoo gartee narra guututtee wallahi billahi
Dhagee yoo gartee kan rabbii tokkichi gartee obboleettii teessan fuudhe nu gubbaa ka jiru kan nu argu gartee nutis boru laadii obboleettiin teetti galtu san qeensa seenuuf kateenyu taate. Si galee yoonii fi gartee arraata kana ani zoonii muummee miidhuuf oo gartee khaxii tiyyaan saba kiyyaan du'uudhaaf gartee ani kaniin wallaahi laaziim rabbiin na shaayidaa yaada qabaadhullee taate rabbiin isiidhaan oolchee nan bulchinii na hamoo fayyisu. Aku barmaan takka babaasu akuudha. Dhaabbata ani wallaahi zooniin tun ni fayyiti jeetiin obboleessa kiyya fuudhee makiinaa irratti ijoollee biyya teessanitti tana jala deemte fu'aadii abadan si jalaa nafnu jaanii. Mootu qaduun dadhabe. Fuudheetiin akkiin jeen arabtichi ganaa erga isii hin baattu ta'a eega isin istaraarraa hin baane eega isiinis hin baanu addaan hin baanu jettan isiidhaan darbaa jee ani karaa irratti abadan hin darbitu waliin na darbitaa hin jeen abiibii mumkin namni kun yaani hanqa isiin tun goda itti galtu duutee jiraatte hanqaan adda baruu hin sabbaruu jeetiin itti deemee bakka san itti dhaqe waa adda naqee araballee jechuudha. Yaa waliin mootummaan nu geessita addaan nu baastu jeeni jechuudha. Isii sinirraa fuuneeti mootummaa kan naa ajaan. Mumkin anni fayyitii jeetiin dide abiibii. Tan mootummaa kan nuudhaa basiita. Yaani isaan karaarra kaanii mootummaa dawwalanii fuusisa. Garuu an akkasan hin barbaanne. Yoo sun kalata ta'e an akka murtii guutu. An akka isiin gartee mumkin ni fayyitiis yoo fayyuus baattee nuutu awwaallataa jeetiin jala seenee abbuleeyyan kiyya. Sini galee michoon tun akka nama obboleettii tiyyaa takkatti wallaahi wallaahi wabbillaahi akka obboleessa isii kanaan laaltutti akka isa kabajjuun na kabajja. Mee murtii guutu gandi isaanii nifaasii godhuu erga didan akka ajjeeftu itti himtee turte. Ati sossobuufillee akkasiin seerumtuuf akkas jettee ni beektaa? Awo rabbiin laal. Addunyaa akhiraa tanatti wallaahi naa kasaaru. Azaaba rabbi naa gubu ibidda azaaba jahannam addunyaa natti haa qabsiisu. Yooniif hin jecha kanaatiin kan hin sodaachisu. Oo zoonuma sanuu yooniin takkaatu wallaahi jecha badaatti dubbadha. Azaaba addunyaa akhiraa rabbi asirratti natti haa qabsiisu wallaahi. Isiin silaa fuula rabbi jirtiimi. Dhiisa. Shaame jecha kana winfuune mere isammati winfuute akkani sodaachise. Winfuune wallaahi. Maatii yaatu jee jechuun jira. Okay gandun kaasi dhorkannaan ittuma dhiifte. Nin dhiisee wallaahi wajjin jirraa kunoo dhalaan tunis wajjin obsi dhalaadhis as deebii boo dhalaadhis Biyaan an dawwalu jiran. Obsi dhalaan gaafanna yeroo isin ijoolleen loltu yeroo isin ijoolleen loltu sanati yeroo isin ijoolleen loltee galgala osoo hin dhukkubiin dura ijoollee lolaa turte san ati yoo agarte. La anatti na yaamanii bar guyyaa sallaale siin halkan gabbaatee jaammichiyyoo obboleessa isiituutu dhufu jira karaa deemu jira wallaahi leziim kunoo dhalaan tun mana taa'u jirti dalagaan hin jirtu yeroo ammaa tana qaqalloodha. Michiyyoo sanii karaa deemu jira zoonii hiyyaadin anaan maallaqa kiyya sii dabarsaa hin jeen kunoo dhalaan tun zorroo zaanii kijibeyaa jiran anaan maallaqa kiyya sii dabarsaa hiyyaadin hin jeen figalee akkasittiin dalagaa sana osoo isaan kun tattaanuu isiin dalagaa isaanumarra buutee dalagaa tana deemti. Figalee. Laal michiyyoon amma waa hedduutu wanni shakkii jira. Aannan nama biyya tana beeku. Michiyyoon mana biraa deemu akka fedhii qabdu sitti himtee turte. Taa akkanaa qabadhu. Ni dhorkiti. Miti. Akka mucaan jirutti amma mucaa irraa fidu. Ni dhorkee dhugaadha ni dhorkee. Mushaawara Fuado, wanti laal obboleettiin teenyee jedhabe wallaahi laziim anti wajjin ni naasawa maaliif waan ati feeti waan ati jettillee ni Suma wajjin haasa'utti dhiisamee qalbeessa. Haya suma wajjin itti fufi. dhageeffadhu shaamee kiyya. Qalbeessa bar shaamii bakka biyyaa isaa jira keenya. Eenyuuf zooniin yaanarraa yaa isin yaadattanii kaniin rabbiin arra gartee isiin sun duutee qabri jirtu kan isin arra addunyaarra jirtan. Qabri teessanii ijoollee dhiisi fuade Abbootiin sittiin mudee baashaame. Qalbeessa. Sittiin mudee. Qalbeessa. Murtii guutuu qoome. Qalbeessa. Murtii guutuu ati bara nama dhaggeeffachaa hin jirtu. Qalbeessa. Nama Jamaal Yusuf jaayiniiti. Nama Jamaal Yusuf.
Hajaa muutu mantaqa isaa kana keessa jira. Mantaqa ollaadha. Just mantaqaadha. Eessa Jamaal Safaruma Yusuf? takka. Warra Ijoollee isaati. gandaatti ijoollee aadaa keenyaati. Aya. Baasuma qoy. Jamaal Yusuf kun jechuun amma zoonii fi akkuma habootti oola. Aya. Mucoo aadaa keenyaatutu ishii dhale. Jamaal kana dhale. Aya. Mantaqaa takka jiran. Aya. Akkasitti na bilbilteeti akkanatti Jamaaloo nama keessa jirtaayi naan jettee na gaafattee jee. Amma dhaggeeffadhu amma guyyaa sadii waliin haasofne isii waliin. Akkanatti zoonii karan deemu jiraatti if eeggadhu noomishee gileessiif nagarsa yoo beekte if eeggadhu yaa obboleessitiyya. Hadaraa waan biraatii miti waan ishiidhaan madhu suutiin baddee jirti hara ijoolleedhaa ol deemi. Ijoollee hara obboleessittii ol deemi. Yoo waan fete taatellee isaanumaatu si qabata. Gartee nama alagaa kana bira teessee hundi ol deemi achi keessa taa'i dalagaa feetu dalagaa dhufeetu galiin jeenan. Baga'u. Amma silaa guyyaa amma goromti du'uu deemtu kana Jamaalee bilbilteeti. Jamaaloo nama keessa jirtaayi naan jettee je lakki nama keessa hin jirruuti maal taate zoonii. Na dhukkubaa akkana jetteetuma rinciccee je natti illee himuu sodaatee akka nama rakkoo keessa jiru gartee. Rinciccee natti illee himuu sodaatee hayya ganaman sitti himaa. Ganama san ka'eetiin itti bilbilee je ganama silkiin oofidha je walumaa galatti totaalii. Itti amma ilaa kalee jechuun silkiin si cufaadhaa je. Okay, waa itti machuu feeteetti sodaatte. Waa itti machuu feetee sodaatte. Maaluma qabaa je aramaan tana sulmaa waan isin natti muhatan jala biroo irraa baasee maaliin qabaa jedhamu mucaan amma garuutu amma murtokiito kunis ni beekama Jamaal sana waliif bilbiluu turanii nama wayii dhalaa araba keenya kana dhalaa barbaada akkasitti naa jetteeti bilbila isaallee naa kan ta'e waliinlee haasa'ee je galtee mee ammaan tana nu dhugaa fedhu inni haajje. Fedhu tarabbiitti haa dhuftu si galtee. Aboo Jamaal aboo nama kana namni si akka achi jiru unkaan fagoo fi dammamta jirtu dhiisi haaraa akka feetisanii yaadii fi dammamta jirtu isa kanaas yaamee gartee isa kana maaliif dhabeedha wanti biraa waan feetaa taatu. Bilbilaa sarara bilbilamaa jira. Mee amma akkana goona. Wanti waan shakkiiti waan ta'eef wanti dhimma lubbuuti dhimma lubbuu namaati waan ta'eef obboleessi keenya gaafii asirraa tan akkanaa goonu. Wanni namni dhufee asirratti kallattii adda addaatiin gaafatee dhufu kuni sirrii galuu dhiisuu danda'a. Obboleessi keenya naa jiraan jira. Waan fagoo miti waanuma gartee lafarratti illee mee bilbila keenyaa kan murtii guutooti. Duwwaa 59. Keessan barreessaa fi. Abaddu rakkoon qabu. Duwwaa 59. 32 38. Ayyee. 36. 36. Okay. Shaame atis bilbila ni qabdaame naaf bisanjaras ni qabdaame waliin qabna natti fakkaata naa barreessi bilbila kee. Shaame irra bilbilanii jirani. Amma wanti waan onlaayinaa kanarratti haasofnu miti. Gatteenyeetuma seeraan suutaa haasofne. Wajjin turan maaliif akkana godhe beektanii? Laan murtii guuto eenyu qalbeessa waatu jira eessa gatteessan namni achi bira namni murtii guuto bira jiru jira kan isin godhatanii nama seera qabu godhatanii micoon tun ammas taanaa reenfi isiidhaa bahee marammuudha qaba akkana. Laal maaliif annamachi jiruutti dawwaleen ture ganama kana dawwaleen ture wajjin haaseen ture shakkiin guddaa michiyoon dafee awwaalamuudha.
laal biyya tana murtii guutuu obboleessa keenya beeku obbolamni si biratti Dhiiga qabaachuudha. seera qabaachuu baattee biraa dheessuu waanuma jiraati. Yoo obboleessa kee ta'e immoo obboleessa keetillee ta'e birumaa itti amtaa akka takkaa fudhanii tallaajaa ni kaayanii sanboota akkaataatti biyya galchan warroota godhaniitu jira yookaan awwaalamu carraa awwaalamu wooma lama qabdi. Yoo warri biyya galfachuu danda'e biyya galchanii yoo awwaalamuu danda'a asumatti awwaalanis wooma lama. Amma inninis wantoonni shakkii fidan tokko tokkoon gartee amma haasawaman kun hundi haasa'uu dandeenyu onlaayina kanarratti osoo hin taane cina galfannee hojjaa soine ifaas arguu dandeenya. Amma asirratti innis ni mormaa kabiraas dhufee yaada adda addaa bakka adda addaati irraa fidee haasawa. Wanni amma mucaarree fucaalaan suni wanni inni agartan. Innis waan tokko waan amane haasawaa keessatti wanni argeetu jira. Shaameen naqamee biteeti akka waan murtii guutuu micoo sodaachiseeti mire akka shaameen himetti. Wanni akkasiis ni jirti. Saniifi ammallee wanni kana hojii jirtu jarjartee micoon awwaalamuun tun dubbiin xiqqoo nama shakkisiifti murtii guutuu. Nama shakkisiifti galaal. Laalama murtummaan guutoon murtee kaa'uu danda'a. Kanatti maaliif obboleettumatee takka tagartee warra isaaniitti duraan bilbiltee yoon si fuudhuu baadhee sin ajjeessan hanjaa shakkiin akkasii haadha isii bira jirtu. Anis numa shakka atis murtii guutoon numa shakka. Anilleen akkasuma. Ammoo hoggaa akkana jedhu hoggaa akkana jedhu. Laal hoggaa akkana siin jennu si ajjeessan. Nama naa gootaniituma zoonii baasnee maraammarree achiin booda.